Akkam jirtan nagaa jirtu fayyaa keessan nagaa galata waaqa. Har'a maal qabattee nu dhufte? Durdurii nuuf fidde moo? Walaloo nuuf fidde moo? Hibboo nuuf fidde moo? Baacoo nuuf fidde jettanii namoonni gaafii keessa jirtan jiraachuu dandeessu. Har'a kanan amma kaase maraa hin fenne. Har'a garuu waa'ee waan tokko dubbachuun barbaada. Wantichis kan amma ittiin walii galaa jirru kana. Maalni afaan Oromoo. Xiyyeeffannoon koo har'aa afaan Oromoo qofa irratti osoo hin taane afaan akka waliigalaatti fi boodamuu afaan Oromoo akka waan tokkootti kaasuu dandeenya. Kanaafuu jalqaba gaafii afaan maali? Afaan jechuun maal jechuudha? Kan jedhu deebisuu yaaluu nan eegala. Hiikan afaanii iddoo garaagaraatti yeroo garaagaraatti ni kennama. Hayyoonni waa'ee afaanii qoratan afaan jechuun akkana jedhu. Sagantaa barnoota afaanitti gaafa seennu afaan akkas jennee dareetti baranna. Yeroo baay'ee irra deddeebiin hiikan kennamu afaan meeshaa wal qunnamtii jedhama. Afaan meeshaa wal qunnamtii namoonni afaan san haasa'uu danda'an ittiin walii galanidha. Yaada ittiin wal jijjiiranidha. Sirriidha. Afaan meeshaa wal qunnamtiiti. Garuu hiikan afaanii afaan meeshaa wal qunnamtii ta'uu qofarratti daanga'uu danda'a? Akka kootutti. Afaan calaqqee eenyummaa saba sanaatis. Aadaa saba tokkoo keessatti afaansaa argamuu dirqama. Aadaan waan bal'oo waan hedduuf keessaa qabu. Afaan aadaa san keessa hin jiru taanaan aadaan sun guutuu miti. Kanaaf afaan calaqqee yookiin ibsituu eenyummaa saba afaan san dubbatuuti. Kanaaf afaan Oromoo anaaf eenyummaa koo faana deemaa jechuudha. Tarii waa'ee eenyummaa jecha isa afaan Ingiliziitiin identity jedhu san gadi fageenya noo laalle eenyummaa wanti jedhu kun waan dhaabbataa miti. Waan jijjiiramaati. Waan yeroodhaa yerootti jijjiiramu waan dhaabbataan taane wayiiti. Saayinsiin jedhu jira. Isa yeroo maal jedhu warra duun identity is not something constant. Identity is dynamic jedhu. Garuu afaan ibsituu afaan saba afaan san dubbatuutis. Oromummaan koo afaan koo faana. Oromoo ta'ee afaan san hin danda'u taanaan waa jira jechuudha. Hanqinni jira jechuudha. Afaan koo faana deemuun murteessaadha jechuudha. Baruuf carraaquun murteessaadha jechuudha. Kanaaf afaan maali kan jedhu kanatti yoo afaan calaqqee eenyummaa saba afaan sana dubbatuuti yoo jenne afaanii fi aadanuu iddoo walitti dhuftu qabdi sirriitti wal keessa jiran. Afaanii fi aadan kun gargar ba'uu hin danda'an. Afaan keenya aadaa keenya keessatti argama. Aadaan waan bal'oodha. Waan hedduuf keessatti kan qabatudha. Aadaan afaan keenya illee keessa jira jechuudha. Afaan saba tokkoo gaafa barannu aadaa saba sanaas
haga tokko fudhachuutti akka jirru, haga tokko barachaa akka jirru beeku murteessaadha. Haaluma wal fakkaatan afaan Oromoo saba tokko barsiisuun, addunyaa tana beeksisuun, aadaa uummata Oromoo qaama afaan kana barsiisne haga tokko hubachiisuutti akka jirru beekuun murteessaadha jechuudha. Kanaaf hiikan afaanii afaan meeshaa wal qunnamtiiti isa jedhu sanaan ol deemuu akka danda'u beekuu qabna jechuudha. Waa'ee afaanii hagana hoo jenne afaan maal ta'uu danda'a kan jedhutti yaaduuf. Afaan maal ta'uu danda'a? Akkam ta'uu danda'a? Afaan tokko dhalachuu danda'a jalqaba. Dhalatee akkuma dhala namaa guddachuu danda'a. Guddate. Afaan kun guddate yoo jenne immoo guddinni isaa kun iddoo itti dhaabatu qabaate taanaan turning point yookaan iddoo inni itti dhaabatee gara gadiitti itti gaddacha'u jiraachuu jira jechuudha. Yeroo san kara du'uutti deeme jechuudha. Kanaaf afaan ni dhalata, ni guddata, ni du'a. Dhalachuu afaanii osoo hin taane amma guddachuu fi du'uu afaanii irratti xiyyeeffadhee waan muraasaa jedha. Afaan tokko guddate kan jennu afaanichi afaan miidiyaa ta'eera, afaan waajiraa ta'eera, afaan aartii ta'eera waan jedhu kun afaan barreeffamaa waan tokko ittiin barreessu ta'eera jennee isaan kana ilaaluu qabna. Tarii mirga akkasii kennamee fi saba tokkoof afaan kee afaan waajiratti fayyadamuu qabdu si ta'eera, afaan kee waan ittiin barreessitu ta'eera, afaan miidiyaa si ta'eera. Wantoonni kun jechaan yookiin waraqaa qofarratti iddoo tokko tokkotti heera mootummaatiin murtaa'e sabni kamuu afaan isaatiin barachuu, barreessuu, dubbachuu, dubbisuu, waajjira keessatti ittiin hojjechuu qaba jedhee waraqaa irratti kan taa'u qofti guddina afaan sanii hin mul'isu. Dhugumaan dhugatti hojiirra jira wantoota silaa guddina afaanii agarsiisan kana keessa seeneera moo wantoonni guddinaaf barbaachisan kun waraqaarra qofa yookiin yaadan qofa ta'anii namni waa biraa hojjechuu jira? Inni kun ilaalcha keessa galuu qaba. Afaan tokko du'e yookiin du'uuf kan jennu wantoota armaan olitti eerre afaan waajiraa, afaan barnootaa, afaan barreeffamaa, afaan hogbarruu, afaan miidiyaa isaan kana ta'uu dhiisee waajjira keessatti maqaadhaaf afaan hojii afaan waajjiraati. Afaan hojii waajjira keessatti ittiin hojjetamu afaan kun jenne waajjira keessa hooteenu afaan ittiin walii gallu kan biraati taanaan ammas afaanichi guddachaa jira. Du'aa jira. Inni guddaan du'uu afaanitiif sababni dhaloonni lafaa dhufan afaanicha dhaaluu irratti maal fakkaata? Dhaloonni amma jiru yookiin inni darbaaf jiru dhaloota duubaa dhufu dhaalchisuu irratti hojiin hojjechaa jiru maal fakkaata? Manneen barnoota afaan Oromoo keessatti barataman babal'isuu irratti guddina magaalaa haala kamiinuu dura dhaabbachuu hin dandeenye keessatti afaan Oromoo liqinfamaa moo manneen barnoota achi keessa jiran manneen barnoota dhuunfaa afaan biraatiin barsiisaniin liqinfamaa moo manneen barnoota afaan Oromootiin barsiisaa jiran babal'achuu jiran? Kuni waan hundi keenya keessattuu warri biyya keessa jirru
waan kana iddoodhaa iddootti sochoonee waan argaa jirru, waan arguu qabna. Hammuma magaalaan babal'achaa deeman afaan Oromoo dabalaa manneen barnootaa dabalaa deemurra liqinfamaa deemuu manneen barnoota afaan Oromootu mul'ata. Hammuma manneen barnoota dhuunfaa banaman, hammuma magaalaan guddatan, hammuma manneen barnoota dhuunfaa banaman, fedhiin namaa ijoollee isaa mana barumsa dhuunfatti barsiisus dabalaa deema. Gaafa kana manneen barnootaa duraan afaan Oromoon barsiisaa turan barataa muraasa qabaachaa manneen barnoota dhuunfaa afaan biraatiin barsiisaa jiran dhaloota karasi fudhachaa afaanirraa fageessaa deemu. Keessattuu manneen barnoota naannaa Finfinnee, magaalaan naannaa Finfinnee irraas fagaatanii jiran kan guddinni isaanii haala ho'aa irra jiru manneen barumsa dhuunfaa afaan biraatiin barsiisan keessa babal'achuun afaan Oromoo liqinfamaa deemaa jira. Kuni soba kan taane keessa jiraanna, keessa oolla, keessa bulla jireenyuma san jiraachaa jirra waan ta'eef kun itti yaadamuu akka qabu hunduu baruu qaba jechuudha. Dhaloonni lafaa dhufan afaan kana hin dhaalle taanaan du'uun afaanii shakkiin fidu ni du'a jechuudha. Afaan halkan tokkoon hin du'u, torban tokkoon hin du'u, ji'a tokkoon hin du'u, waggaa tokkoon miti kan du'u. Afaan waggoota kumaatamatti lakkaa'aman yookaan miiliyoonotatti lakkaa'amaniin adeemsa keessa lafarraa dhabama. Kanaaf carraan du'uu afaan Oromoo akka mudanne namni afaan kanaaf dhimmu marti, namni eenyummaa isaatiif dhimmu marti afaan Oromoo akka guddatu, manneen barnoota dhuunfaa afaan Oromoo haalan barsiisan akka babal'atan, gosni barnoota hedduun afaan Oromootiin akka kennaman jajjabeessuun, qorannoowwan garaagaraa afaan Oromootiin akka hojjetaman jajjabeessuun, qorannoowwan hojjetaman hedduu isaanii dhaabbileen garaagaraa ispoonsara ta'uudhaan afaan Oromootiin qorannoowwan garaagaraa akka dalagaman ispoonsara ta'anii jajjabeessuun waan murteessaati. Afaan maal ta'uu danda'a kan jedhu irratti hamma kana hon jedhe. Afaan Oromoo maal keessa ture? Afaan Oromoo haala umman Oromoo keessa ture mara keessa ture. Yoo sabni Oromoo dhiitamu dhiitama, yoo sabni Oromoo ukkaanfamu ukkaanfama, yoo sabni Oromoo rukutamu rukutamaatti darbe. Dura afaan maali kan jedhu irratti afaan calaqqee eenyummaa saba tokkooti. Akkuman jedhe saba tokko balleessuun yoo barbaachise, ajjeesuun yoo barbaachise, afaansaa faana ajjeesuun murteessaa ta'a jechuudha. Kanaaf sirnoota garaagaraa darban, mootolee dhufaa darban, mootolee darban keessatti ummanni Oromoo eenyummaa isaa akka dhabu, eenyummaan isaa akka badu, aadaan isaa akka badu gochuuf gaafa karoorfatan ummaticha qofaan odoo hin taane afaan Oromoo irrattis duulli taasifameera. Afaan isaa balleessuun, saba sana balleessuun garaagarummaa wayituu akka hin qabne waan hubataniif jechuudha. Kanaaf dhaloonni ammaa namoonni sun jaarraa sana keessa, baroota san keessa kan hubatanii afaan Oromoo irratti duulan. Dhaloonni ammaa kun immoo afaan isaa baduun badiisaatiifis
sababa akka ta'e beekee afaan isaa tikfachuu, ittiin barachuu, ittiin barreessuu, ittiin hojjechuun murteessaadha. Afaan Oromoo maal keessa ture kan jedhu amma kana hin jenne. Afaan Oromoo fi rakkoolee xiinsammuu saba afaan kana dubbatu irratti dhiifamee darbiyoo amma dhiibban inni uume jira moo hin jiru? Jira. Namoonni afaan kana dubbachaa turan tuffatamaa, afaan isaanii tuffatamaa ture. Afaan Oromoo tuffatamaa ture. Tuffatamuun afaan Oromoo sabichis akka tuffatamu faana deeme. Hammam afaanichii fi sabni yookiin abbaan afaanichaa hidhata guddaa akka waliin qaban beeku murteessaadha asitti. Uummanni Oromoo tuffatame, afaan isaas tuffatame. Rakkooleen xiinsammuu tuffii afaanirraan ka'e yeroo durii uumame dhaloota ammaa irratti dhiibbaa qabaachaa jira moo hin qabuun gaafii ifaati, deebii ifaati qaba. Rakkoo xiinsammuu dhaloota darbe irratti taasisaa turan dhaloota kanaafis dabreera. Namoonni hedduun konkolaataa keessatti, waajjiraalee garaagaraa keessatti, mana bunaatti afaan Oromoo haalaan ol kaasanii haasa'uun qaanii yeroo itti fakkaatu mul'ata. Fooyya'insi irree jiraatu, jijjiiramni irree jiraatu, rakkooleen akkasii ni mul'atu. Rakkoon kun rakkoo dhaloonni lafaa ka'ee itti qaana osoo hin taane, rakkoo xiinsammuu sirnoonni darban dhaloota darbe keessa kaa'e dhaloonni darbe dhaloota ittaanee dhufuuf dabarse. Afaan gara biraa dubbachuun akka qaroominaatti afaan isa ilaallatu, afaan eenyummaa isaa ibsu dubbachuun gadaantummaa ta'ee itti mul'achuun dhiibbaa xiinsammuu sirnoonni darban dhaloota irratti dhiisanii darban. Kanaaf barri dhumaa isaan irratti miti. Afaan keenya dagaagsuuf, afaan keenya guddisuuf, afaan keenya qaama kamuu barsiisuuf, afaan keenya addunyaatti beeksisuuf yeroon kan dabre miti. Yeroo gahaa qabna. Kanaafuu har'a irraa eegalle namoonni waan akkanaa hojjechaa jiran hin jiranii miti. Waan baay'een hojjetamaa jira, waan baay'een hojjetamaa ture, waan baay'een hojjetamuuf jira. Cimnee afaanicha guddisuu, rakkoo xiinsammuu namoota keessatti uumamee afaan ofii jibbuun qaroomina, afaan saba biraa dubbachuun qaroomina, afaan ofii jaalachuun gadaantummaa ta'ee itti mul'atu jijjiiruun hojii isa guddaa. Konkolaachistoonni sirboota afaan Oromoo irra dabarsanii gara sirboota biraatti dabarsu, afaan Oromoo gaafa dhufu irra dabarsu, wantoota akkasii. Inni kun rakkoo xiinsammuuti. Kanaaf jijjiiramni dhufuu qaba. Jala amma immoo afaan Oromoo maal irra jira? Gaafii jedhutti dhufa. Afaan Oromoo haala seenarraa hubannu dhugaa tureen, dhugaa jiruun wal qabsiisnee ilaalle jijjiirama guddaa keessa jira. Rakkooleen xiinsammuu sirnoonni darban dhaloota keessatti dhiisanii darban dhiibbaa qabaatullee dhaloonni haaraan kun dhaloonni yookiin dhaloonni qube jijjiirama guddaa fiduutti jira. Afaan isaatiin
sirboota garaagaraa afaan isaatiin suur-sagalee garaagaraa diraamaa garaagaraa baacoo garaagaraa fiilmota kufalchiisoo yookiin komeedii garaagaraa hogbarruu garaagaraa ittiin barreessuutti jiru. Inni kun guddina afaanichaatiif wantoota gahee guddaa taphachaa jiranidha. Miidiyaaleen garaagaraa biyya keessaa biyya alaa addunyaa irratti illee afaan akkanaa kun jiraachuu afaan miidiyaalee ta'uu akka danda'u fi ta'ees akka jiru mul'achaa jira jechuudha. Garuu afaan Oromoo fi waajjiraalee Oromiyaa keessa jiran baasnee osoo fudhannee maal fakkaata laata? Maal hojjechuutti jiru laata? Waajjiraalee hedduu maqaa isaanii balleessuuf osoo hin taane isaan muraasa waajjiraalee hedduun afaan kanaan hojjechaa kan jiran, afaan kanaan barreessaa kan jiran, afaan kanaan ittiin walii kanaa kan jiran hedduutu jiru. Galata namoota afaan kana ukkaamamee akka inni hin hafne taasisuuf lubbuu isaanii kennaniif haa ta'u, har'a nuti ittiin haasa'aa jirra, har'a nuti ittiin barreessaa jirra, har'a nuti ittiin dubbu waan garaagaraa ittiin hojjechuutti jira. Isa kana imaanaa kana osoo hin gatiin waajjira keessa jiran keessatti afaanichaan hojjechaa kan jiran jiru. Faallaa kana immoo waajjiraalee dhumti Oromiyaa keessa jiran muraasni isaanii hojjettoonni waajjira sanii afaanicha osoo danda'an sabuma afaan kana dubbaturraa dhalatanii osoo jiran afaan isaan ittiin waliin waajjiricha keessa taa'anii walii galan afaan biraadha. Inni kun afaan Oromoo irratti dhiibbaa guddaa qabaata. Afaan Oromoo hin ajjeesa. Kanaaf waajjiraaleen akkasii afaan Oromootiif hojjechuu. Waajjirri qabatan waajjira uummataati. Uummatni kan isaan keessa jiran. Kanaaf waajjira san keessa ta'anii uummata tajaajiluun qabeenya uummata sanii kan ta'e afaan kanas tiksuun mirgallee miti dirqama. Uummata karamiin tajaajilaa jira, karamiin miidhaa jira. Waansaa bal'isanii ilaaluun murteessaadha jechuudha. Afaan Oromoo fi dhaloota haaraa yoo jennu ammas asirratti akkuman dura jedhe keessattuu afaan Oromoo fi dhaloota haaraa isa jedhu kanarratti babal'ina magaalaa Oromiyaa keessa jiran nii fi afaan Oromoo karamitti deemaa jira kan jedhu ilaaluun murteessaadha. Magaalli tokko guddate yoo jennu waan hedduutu faana guddata. Hawaasni achi keessa jiru baay'inni isaanii dabala. Giddugala daldalaa ta'a. Sabaaf sablammiin garaagaraa magaala san keessatti jiraachuu danda'a. Fedhiin maatii ijoollee isaa manneen barumsa dhuunfatti barsiisuu dabalaa deema. Namni haga diinagdeen ol ka'aa deemu fedhiin ijoollee isaa mana barumsa gaariitti barsiisuu dabalaa deema. Yeroo baay'ee namni kan filatu kanaaf manneen barumsa dhuunfatti haalaan barsiisu ilaalcha jedhu waan of keessaa qabaniif. Garuu haala guddina magaalaa naannoo Oromiyaatti ta'uu fi manneen barnoota dhuunfaa magaalaa guddachaa jiran kanaa fi guddatan keessatti banamu manneen barnoota akkamitti? Dhaloota haaraa nuti qabnu kana afaan Oromoo barsiisuu irratti gahumsa isaan qaban amma.
Gosa barnoota meeqa afaan Oromootiin barachaa jiru ijoolleen? Qubee afaan Oromoo dubbifamaa, dubbachiistuu, qubee dachaa, qubee akkas jedhanii adda baafachaa akka baratan ta'aa jiru. Sagalee gabaabaa, sagalee dheeraa, jabaa, laafaa, irra buta. Kana ijoolleen beeku. Manni barumsaa kanaaf dhimmee immoo afaan Oromoo haala kanaan barsiisu jira. Gaaffii guddaa. Wanti nuti argaa jirru, wanti namni kamuu qaamni kamuu mormin magaalaan guddachaa jiran guddatan keessatti manneen barumsa dhuunfaa banamaa jiran afaan Oromoof iddoo guddaa kennaa jiran. Tolasaan A osoo hin taane Aabaa osoo hin taane haahuu beeka. Baacaanis akkasii, waaqjiraanis akkasii, gammachuunis akkasii, roobsanis akkasii, margaanis akkasii. Kutaa 3, 4 ta'ee qubee afaan Oromoo haga dhumaatti afaan Oromoo waamirra ABC jedhee afaan Ingiliffaan qubee haga Zeditti waami gaafa kan itti sabbatu jira. ABCD maaf bare miti, haahuu maaf bare miti. Garuu isa guddaa eenyummaa calaqqee saba kanaa kan ta'e afaan Oromoo haalan barachuu dhabuun isaanii afaan Oromoo dagachaa akka deeman isaan taasisa jechuudha. Dhaloonni afaan kana nurraa fuudhu hin jiru taanaan afaanicha isteeppii sadaffaa yookiin sadarkaa sadaffaa irratti kan argamu isa afaan ni du'a jenne san karasitti deemsisaa jirra jechuudha. Kanaaf dhaloonni haaraan mana barumsa dhuunfaa qaamni dhimma ilaallatu namni mana barumsa dhuunfaa tokko magaalaa tokko keessatti banu heeyyama malee mana barumsichaa hin banu. Heeyyamsiisee qaama dhimma ilaallatu heeyyamsiisetti kaarikulamii yookiin haala itti barsiisu san barumsatti kennu san hundasaa beeksiseeti baasa. Kuni maaliif keessaa fi kun maaliif itti dabalame osoo hin jenne yaaduma inni wixinee dhiyeesse san qofa ilaalanii haa ta'u waan gaariidha jedhanii geggeessuun murteessaa ta'u. Afaan Oromoo akkamitti baratu? Gosa meeqa afaan Oromootiin baratu? Herreega moo hisaaba baratu? Herreega moo mathematics baratu? Kana laaluun murteessaa ta'u. Qabxiin biraa immoo afaan Oromoo fi aartii kan jedhutti nuuf. Dhugumatti afaan Oromoo fi aartii keessattuu bara kana keessa haala gaariirra jira. Hayyoonni hedduun artistoonni keenya kan galata guddaa qaban hedduun bu'uura kaaniiru. Bu'uura sanirra dhaabbatee dhaloon amma jiru kun immoo aartii isaa afaan isaatiin babal'isuutti jira. Gahaadha jechuuti. Garuu haalli inni ittiin deemaa jiru abdachiisaa ta'uudha kan inni hubadhu. Qulqullina irratti amma sirboota yoo fudhanne sirboonni ammayyeeffamuudhaaniin aadaa duraanii gatanii hin ganne kana godhanii san godhanii maal inni ogeeyyii waan kanarratti hojjetan ilaallata. Garuu afaanii fi aarticha wal faana hoon deemsisuu barbaadu aartiin saba Oromoo haala gaariirra jira.
qabiyyee aartii isaanii eenyummaa saba sana calaqqisiisuu keessatti saba sana mul'isuu, saba sana addunyaatti beeksisuu osoo waan tokko ittiin daballe waan tokko irraa hin hir'isne saba sana addunyaatti isuma sirrii agarsiisuu irratti sirriidha moo sirrii mitiin ammas waan qorannoo barbaachisu waan ogeeyyii waan kanarratti gahumsa qaban hojjetanii sirreessuu danda'an jedhee yaada. Ani kana ilaale afaan Oromootii fi aartiin akkamii? Aartii Oromoo guddachaa jira afaan Oromootiin eeyyee haala gaariirra jira. Kan biraan wanni dhuma yeroo baay'ee kan na ajaa'ibu waan tokko afaan Oromoo fi diyaaspooraa isa jedhu wayiiti. Diyaaspooraa jechuun afaan Oromootiin namoota ala jiraatanii baqaanis haa ta'u karaa garaa garaan hojiinis haa ta'u maaliin haa ta'u karaa hedduun biyya keessatti dhalatanii ba'anii warra ala jiran. Afaan Oromoo fi diyaaspooraa ani dhugumatti tarii namni gaafa daangaa biyya isaa darbu eenyummaan haalan itti ho'itila. Maaf akkas ta'aniin komii miti. Ani kun komiin qaba miti isaanirra. Waan baay'ee jajjabeeffamuu qaban, waan baay'ee jajamuu qaban, waan baay'ee galatoomfatamuu qaban. Nuti biyya keessa osoo jirru nama hedduu afaan kanarratti hojjechiisuu, afaan kanarratti barsiisuu osoo dandeenye sodaan maaliin rakkoo xiinsammuu duraan jedhe san dhiibbaa isaatiin isaa ta'u wantoota garaagaraatiin duubatti harkifachaa garuu namoonni baqaanis haa ta'u karaa garaagaraatiin biyya hambaatti dheessanii jiraachaa jiran guddina afaan kanaatiif waa hedduu hojjechaa jiru. Ijoolleen isaanii achitti dhalatanii afaan isaanii haasa'u mara isaanii jechuu qabuti. Warri afaan isaanii dagachiisanii afaan warra adii dhaalchisanis jiru. Kun haalli namni sun keessa jiru murteessadha. Tarii hojiidhaan fi laata. Tarii immoo haatii fi abbaan akkas haal jireenya hawaasummaa immoo dhiibbaa itti uumetii laata. Inni akka jirutti ta'e namoonni hedduun ijoollee isaanii jecha tokko osoo hin jallisin akka biyya keessatti dhalataniitti akka dubbatan kan taasisan jiru. Achitti dhalatanii wantoota hedduu hojjechaa kan jiran jiru. Biyya bal'oo keessa teenyee garuu afaanichatti namoonni qaanofnu jirra. Kanaafuu dhugumatti warri biyya hambaa jirtan warri afaan Oromootiif gumaacha guddaa gochaa jirtan keessattuu YouTube irratti kan inni beeku akka addi toltuufaa kitaaba daa'immanii barreessuun afaan Oromootiin waan akkasii gochuun nutti ulfaate biyya keessatti dhaloota baay'inni isaa amma ummata Oromiyaa keessa hin geenye san afaan Oromoo dhaalchisuuf dhaloota lafaa dhufaa kana afaan Oromoo dhaalchisuuf kitaabota qopheessuun fiilmii animeeshiniidhaan qopheessanii ijoolleen haala gaariin akka afaan baratan gochuun wanti irratti hojjetamaa jiru baay'ee namatti tola. Kanaaf namoonni biyya keessas namoota biyya hambaa ta'anii afaan kanaaf dhimman guddina afaan kanaatiif dhimman laaltanii guddina afaan kanaatiif akka hojjettan har'aaf
waa'ee afaanii ilaalchise wantin isiniin jedhu kana fakkaata. Dubbiin baay'atteef har'a ittiin fe'anii jedha Oromoon. Kanaaf iddoo jirrutti waan irra jirru irratti cimnee guddina afaan kanaatiif haa hojjennu. Afaan kana afaan saba guddaati. Addunyaatti haa beeksisnu. Afaan keenya amma beeksisnu aadaa keenya isaas beeksisnu waan ta'eef jechuudha. Yeroo biraa immoo suur-sagalee gara biraa qophii gara biraatiin mata duree biraa qabadhee isiniif hamman dhiyaadhutti horaa bulaan isiniin jedhaa. Baay'ee galatoomaa. Nagaa ta'aa.